irree qabaniif meeshaa waraanaa harkaa qabanitti abdachuun haleellaa uummata nagaa irra gahaa jiru ilaalchisee uummanni bal'aan fala wal gaggaafataa jira. Oromiyaa dirree dhiigaaf boo'ichaa taate bayyanachiisuuf furmaanni hatattamaan barbaachisaa ta'uu namooti walii gala. Tibbana hiriirri barattoota yuunivarsiitiin adeemsifamee bakkeewwan hedduutti nagaan akka bu'u gaafatameera. Jaarmiyaaleen siyaasaa hedduunis ibsa baasuun gocha hammaataa morma qalamuu uummataa balaaleffachuun mul'ata. Kun ta'ee ammas uummanni bal'aan furmaata waaraa dheeboteera. Fala dhumaa barbaada. Qophii keenya faana keelloo har'aan qabannee ka jiru fakkeenya biyya gaangiistoroota hedduun rakkataa turtee fudhachuun furmaata argattee tokko fudhachuun fala uummanni taasisuu qaba jennee yaadnu akeekna. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa kallattumaan qophichaatti isin dabarsa. Kallo Media. Namoota gurmaa'anii nama saaman nama ajjeesaniin baay'ee dararamaa turte. Gaangiistoroota qabduun sadarkaa hawaasni biyyattii jiraachuu sodaatee baqaturra geesse. Biyyi kun ardii Ameerikaa keessatti argamti. El Salvaadoor jedhamti. El Salvaadoor keessatti yakki raawwatamu hawaasa biyyichaa yaaddoo olaanaa keessa galchee ture. Waggoota muraasa dura El Salvaadoor biyya keessa jiraachuun ulfaatu turte. Addunyaarraa biyya itti ajjeechaan lammiilee gaangiin gurmaa'aniin itti raawwatu turte. Nama butanii ukkaamsanii ajjeesuu shororkeessuun akka malee hawaasa gadache. Gareen gaangii biyya baay'inaan wal ijaaruu jabeessanii dargaggoonni kuma dhibbootaan lakkaa'aman gurmaa'anii garee gaangii ta'ani. Uummanni haala hammaataa keessa seenuuf dirqame. Rakkina kana keessatti namni Naayib Bukulee jedhamu pirezidaantii El Salvaadoor ta'uudhaan bara 2019 aangoo qabate. Bukuleen battalaa aangoo irra ba'een labsii yeroo hatattamaa labsee gaangiistoroota uummata dararan 81,000 ol takkaatti mana hidhaatti naqe. Gareen gaangii kan irree fi qaama isaanii harka caalutummaan qabsiisan hedduun erga hidhamaniif booda fooliin nagaa biyyattiitti urgaa'e. Hidhaa humnaan bultoota kanaan booda biyyattiin naga qabeettii ta'uu miidiyaaleen himani. Hoogganaa haaraan seenaa biyyattii jijjiire Naayib Bukuleen hojii dalagan kanaan biyyattii irra darbuun addunyaa ajaa'ibsiisani. Tooftaa nageenya biyyattii itti eegsisan kana danuun ajaa'ibsiifatameera. Lammiileen El Salvaadoor kana dura biyya isaaniitti galuu sodaatan kanneen biyya hambaa jiraatan waggoota hedduu booda biyya isaaniitti deebi'uu jalqabani. Kana irraa waan hubatamu biyya gareen ijaaramee hawaasa jeequ rakkise mootummaaf dadhabamaa akka hin taanedha. Mootummaan salphaatti qaama rakkoo uumu to'achuuf mala barbaade fayyadamuu akka danda'u nama hubachiisa. Faallaa kanaa Itoophiyaan humnoota hawaasa dararan leellisu maallaqaan tumsuu dabalatee humnoota hawaasa shororkeessaa jiran faannoo paarlaamaa irra taa'ee osoo dhaadessuu irra deddeebiin dhaga'amaa tureera. ጥያቄ የለውም። ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። ምን ጥያቄ የለውም። በጀግነት ተዋግቷል። በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አርጓል፣ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት። ጥያቄ የለውም። Rakkoo waraanaan biyyattii keessatti adeemaa jiru balaa hamaa biyyattii mudatee jiru furuufis fedha dhabuu mootummaa kan agarsiisu biyyattii keessatti haalli hammaataan adeemaa jira. Oromiyaa keessatti dararaa hammaataan uummata irra dhaqqabu hawaasa cimsee gadachiiseera. Waraanni mootummaa safuun namoomaa miirri namummaa guutummaan keessaa dhabameera. Inumaa loltoota faannoo biratti ammoo namummaa waan jedhamu badeera. Nama akka isaa billaa itti fudhatee ciibsee qaluu gorra'ee akka nama bineensa bosonaa ajjeeseetti itti geeraruun akka malee babal'ateera. Balaa waraana Oromiyaa keessatti adeemaa jiruun uummanni guutummaan biyyattii keessatti aarii guddaan dhuunfatamuun hiriira nagaa gaggeessaa jira. Guutummaan Oromiyaa tibbana weerara faannoo jalatti guraarama uummataa mormuun hiriirri gaggeeffameera. Hiriira kana irraa waan hubatamu osoo qawweef dirooniin mootummaan kallattii maraan marsee uummata doorsisuu taasifamuun uummanni obsa fitatee furmaataaf qopheessinaan waan barbaadu argachuuf eenyudhaan akka hin dandeenye hubatama. Mootummaan Itoophiyaa har'allee uummata biyyattiitti qoosuu jabeessee jira. Bakka uummanni nagaa barbaacha hiriira bahetti illee siyaasa isaa gaggeeffachuu irraa duuban jenne. Uummanni meeshaa waraanaa gurguddaan aleelamaa jirra. Faannoon manatti nu ajjeesaa jira jedha. Mootummaan ammoo faannoon isin hin ajjeefne shaneetu isin ajjeesee jedha. Takki ammoo shaneen meeshaa waraanaa isin irraa hiiknaan faannoon isin ajjeese ka jedhu deebii mootummaa Itoophiyaa ture. Dhugaan biyyattii keessa jiru garuu waggoottan dheeraaf ulee eeboo fi shimallee osoo nafin uummata irraa meeshaa guuraa ka ture mootummaa Itoophiyaati. Siyaasni biyyattii keessaa dalga. Siyaasa addunyaa irraa baay'ee faallaa ka ta'e
naatoo uummataaf kan hin qabne siyaasaa baaramaa nama jibbisiisudha. Ajjeefamaa jiraachuu billaan morma citaa akka jiru viidiyoo dabalatee ragaa qabatamaan osoo ba'aa jiru lakkin duunee soba uummanni nagaa qaba ka jedhu mootummaa Itoophiyaati. Akka kanatti uummata kana waliin daandii dheeraa imalla jedhanii yaadan yoo ta'e dogoggoraniiru. Mootummaan tokko erga hundaa'ee of labsee nageenya uummataa tiksuun dirqama malee filannoo miti. Dhimmi nageenya uummataa mootummaa biratti akka filannootti ilaalamuu hin qabu. Nageenya sabichaa tiksuun dirqama isaadha malee fedhu eegee fedhu dhiisuu nan danda'a jechuun hin danda'amu. Kun hafee manatti dhumii akka barbaaddetti si'aa cafacafanii jechuun dallansuu uummataa duuba akka hin deebinetti beenzila wal raaksaa itti naquu yoo taateen ala furmaanni argamu hin jiraatu. Mootummaan Itoophiyaa akkuma kan biyya El Salvaadoor tooftaa barbaade fayyadamee humna faannoo jedhaman hawaasa irraa ittisuu waan dadhabe miti. Kunuu hafee humna haala suukanneessaa ta'een hawaasa nagaa keessaatti jireenya dhorkataa jiru faannoo miira namummaa guutuutti of keessaa dhabamsiise amala bineensaa gonfate kana shororkeessummaan labsuufuu mootummaan Itoophiyaa fedhan qabu. Balleessuufis ta'ee gocha fokkisaa isaan hawaasa irratti raawwatan dhaabsisuuf faannoo hawaasa nagaa irraa ittisuuf fedha erga hin qabne humna kanaaf mootummaa adda adda baasanii ilaaluun hin danda'amu. Tumsi dhoksaan jiraachuu ifatti gargaaruun mootummaan hawaasatti faannoo leenjisee bobbaasaa jiraachuu nama shakkisiisa. Kana hubatee uummanni fala dhumaa barbaaduu qaba. Falli yeroo kamuu abbaa harka jira. Akkuma bofti abbaatu of mara jedhe uummanni qaama kam ija keessa ilaalee nagaa koo eegi jedhee kadhachuurra walta'ee gamtoomee nageenya isaa kabachiifachuun fala waaraadha. Of ijaaree ijaarsa jabaan ilmaan isaa abbootii isaa fi qabeenya isaa eeggachuun mirga uumamaanis ta'ee diimokiraasiin kennameefidha. Falli keenya inni dhumaa maali jechuun ala barbaaduun hafee akkuma amma eegaletti waan isa rakkise hundeen furatee nagaan isaa hanga deebi'utti of jabeessee falmachuudhaa jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin nuti irraaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Ka torbeen hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.